Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork kun Gadaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isiniif darbu qophii keenya qophii dirree haqaati. Qophii keenya dirree haqaa guyyaa har'aatiin kabaja ayyaana Irreechaa fi dhimma haleellaa faannoo akkasumas immoo qocolloo Itiyoo Eertiraa gidduu jiru ilaalchisee marii bal'aa kan goonu ta'a. Marii kan goonu immoo maatii Gadaa Miidiyaa Neetwoork kan ta'an nama siyaasaa obbo Abdataa Hoomaati. Obbo Abdataa yeroo keessan qaalii gootanii toorratti waan nu argamtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin anaa dhufuu baga ayyaana Irreechaa geessan isiniin jedha. Galatooma baga ayyaana Irreechaa isinis geessanii baga waliin geenye. Hayyee irra deebi'ee leen jecha kallattiidhumaan egaa gara ayyaana Irreechaatti dabarra utuu gara maalummaa ayyaana Irreechaatti hin darbiin dura torban darbee ayyaana Irreechaa magaalaa Meelboornitti kabajanii turtanii haala ho'aadhaan haala nama hawwatuun kabajani. Ayyaanni sun akkam ture? Tokkummaan achi jiru, koominitiin achi jirullee waan baay'ee namatti tolu ture. Maal fakkaata ture? Iddoo galatoomi ayyaanni Irreechaa nu biratti baay'ee akka gaarii kabajamee baay'ee kan sitti tolu manguddoon ijoolleen xixiqqoon illee toonafiin ayyaana kana eeggataa waan turanii fi ayyaanni sun innaan qophaa'u akka gaarii irraa gammadanii kabajamee oolee koreen kana qindeessitu illee keessummoota biyyoota adda addaa irraa naannoo adda addaa irraa isteet adda addaa irraa jechuudha qaama mootummaa irraa waammachuudhaan dameelee akka multicultural ta'an kan akkasii kana fa'aa waammachuudhaan qophii guddaatu ture. Qophiin sun kan nama dinqisiisudha. Achumatti nyaata qopheessanii dhaqanii keessummoota dhufan illee keessummeessanii dubartoonni keenya dubartoonni magaalaa Meelboorni dhugaa dubbachuuf baay'ee jajjaboodha. Keessummeessaniitu namni gammadee galee waan addaatu uumame jechuu dandeessa. Namni fuulli isaa walitti diriiree akkuma uffanni isaa qulqulluu sana. Koreen kunis kan duraan naansu gootee labsitee uffata kee qofaa qulqulleeffattee nufiini qalbii kees qulqulleeffadhu kottu kan qurrama walirraa qabdu fixadhu otoo kanatti hin seeniin irreessa qabattee malkaatti irreeffachuu hin dhaqiin otoo kana fixatiin waan jedhamu ture annaansumentii. Sana hunda guuttatee namni qurrama walirraa qabullee gara sanatti otoo hin bobba'in dhiifama waliin jedhee nageenya kanaaf sana hin jedhamne waan qalbii nama hawwatu uummata keenya keessa daraaree taphachaa oolu uummanni keenya jechuudha. Baay'ee namatti tola. Uummata Oromoo guutuu addunyaarra jirtaniin irra deebinee baga ayyaana Irreechaatiin isin gahee warra biyya jirtaniin immoo baga bacaqii gannaa baatanii booqaa biraatti ceetanii warra horaa Finfinnee fi horaa Arsadee irreeffataa jiruun immoo baga hoof galtanii jenna. Egaan mee Irreechi Oromoof maali? Bara kana immoo uummanni Oromoo miliyoonota hedduun lakkaa'aman handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee akkasumas immoo magaalaa Bishooftuutti wal gahuun irreeffataa jira wayita nuti qophii kana waraabaa jiruttis. Irreechi Oromoof maali? Ayyaana sana immoo akkamitti ilaaltani kan Oromiyaatti kabajame? Iddoo galatoomii anis irra deebi'ee uummata Oromoo bakka jiranitti baga dukkana gannaa baatanii booqaa birraa argitanii saddeetatti siniifaa dhaammatu jedhee tanan hawwii koo himaa fi warra biyya keessaa waa'ee warra biyya keessaa silaa waan kanaaf sana hin jedhamne waan baay'ee waan namatti tolu waan baay'een baran argee uummata koo uummanni Oromoo baga Oromoo taanee isinirraa dhalanne baga Oromoo taatan maqaan Oromoodhaaf kennamaa ture sun hin baabsanne maqaan masa dhugaatii si jechisiisaa. Kanaaf Irreessi Oromoodhaaf maali kan jedhu tiyoon seene Irreessi Oromoodhaaf eenyummaa isaati. Irreessi Oromoodhaaf identitiidha yoo jenneen hin danda'ama. Oromoodhaaf eenyummaa isaati. Oromoon iddoo sanatti sirreeffatu, malkaatti bahee irreeffatu, tulluutti bahee irreeffatu qofaa miti. Oromoon yoo laga ce'ullee kabaja uumaadhaaf qabu, waaqaaf qabu. Galaana yookaan bishaan qulqulluu dhuganii dheebuutti ba'an dhiqataniitti qulqullaa'an saani namni dhugu lafti mukti bareenni giriiniin magariisni nuti arginu kun bishaan irraa dhufe. Kana hundaaf irreeffatee Waaqayyo waaqa kana uumtee laga sanaaf kabaja kennennaa bira darbu kana jechuun Waaqayyoof kabaja kenne waaqa sana uumeef. Iddoonni bishaan kun iddoonni burquun beektu iddoo tokko bishaan madhangalee
fagoo wayitii naanna'ee dhufee waliin ga'u argita. Kun hojii waaqayyooti kanallee itti irreeffatee bira darba jechaadha. Kan biraa waggaa addaa ta'uu yeroo adda addaa irreessi kun egaa amma inni kan waloo kanatu irreessi kan arfaasaaf kan birraatu ammatti haala ho'aadhaan kabajama keessattuu kan birraa. Yeroo adda addaa irreessi hin jira. Irreessi irreeffatan. Kun hundumtuu waaqayyoof galata galchuudha. Kun Oromoo namoonni addaan dhiibanii akka inni tokko hin taane, qalbiin isaa tokko hin taane, amantii jibbisiisaa yookaan immoo waan jibbisiisaadha wanti kun jedhanii akka Oromoon kanaan tokko ta'u, Oromoon waaqa isaa wajjin karaa inni itti safuun akka isa keessa jiraatu karaa inni itti wal argu karaa kana ture. Gamtaan isaa iddoon itti mul'atu karaa kana ture. Isa kan addaan diiguudhaaf waa meeqa maqaa xureessaa ture. Kun waggaa 150 ol irratti hojjetame. Waggaa dheeraa irratti hojjetame Oromoo addaan facaasuudhaaf. Namni marga jiidhaa qabateedhuma waa tokko dubbatu yoo argan, waaqa kadhatu yoo argan, hojii seexanaa godhaniitu lafa kaa'u. Mee ilaali waaqa tuume marga sanas. Kan maqaadhaanis yaa waaqa lafa kana uumte. Lafa kanarra kan jiru kana hunda waan bareedaa kana uumte. Kan nuu kennite. Jedhee kadhata malee seexana karaan inni itti maqaadha hin jiru. Nama karaan inni itti maqaadha namatti maqaasaa ol tuulee jaju hin jiru. Maqaadha waaqayyuma kan inni maqaadha. Sana hunda balleessan. Sana hunda diinni balleessuudhaaf tattaafatee ture. Gara hundi datee uummanni Oromoo irreessa bara 60moota keessaa fa'aa kabajamaa ture. Otoo akkasittiin jibbisiisanii, otoo hadheessanii, otoo uleen akkasitti uummata keenya dirra isaa irratti bu'u, mana hidhaatti guuramee hidhamuu dararamuu maaliif irreeffatteedha? Bakka itti inni irreeffatu kanallee jalaa balleessu waan isaan hin goone hin jiru. Waa meeqa otoo ta'u 60moota keessa akkamitti akka inni irreeffataa ture, achiyyuu darbee immoo dhiyoodhuma kana keessa akkamitti akka inni irreeffataa ture otoo mootummaan isa kaan biraa ajjeesuu ilmoonsa jalaa duutee achi dhaabatee irreeffata. Dirreen amma Bishooftuu kun dirree dhiigni ilmaan Oromoo eenyummaa isaanii agarsiisuuf ba'aniitti dhangala'edha dirreen sun. Sanarra dhaabateetu ammallee irreeffatu uummanni keenya. Maaliif kan isaati kan kooti nan deebifadha kan na jalaa badan deebifadha jedheetu kana godhaa. Irreessi Oromoodhaaf gamtaa isaati namni gamtaa isaa addaan diiguu barbaadu hin jira. Amantiilee adda addaatti hirkatanii wanti walitti hin jiru. Amantiin kan keetii kan itti bultu inni kun immoo gamtaattiin sabni keenyatti wal argu walitti dhufudha. Amantii namaas namni qubatti qabu hin jiru. Maa amantii sanatti jiraatta jedhee namni ofirraa qollifate hin jiru. Amantii kana keessatti seenaa guddaa tokko manguddoonni keenya yookaan hayyoonni keenya hojjetanii darbantu jira. Bara shiftoonni Sumaalee hogganoota adda bilisummaa Oromoo fitte nama 11 gaafa fittu. Warri amantii Musliimaa hordoftan as baa warri kaan gara kanatti baa jettee gaafatte. Du'aatu murteeffamee ajjeesuuf jiru. Innaan lakki nuti Oromoodha yoo duunes waliin yoo jiraannes waliin amantiin immoo kan abbaati addan baanuu jedhanii du'a waan fakkaatu sana waliin fudhatan. Kun uummata Oromootiif maal akka inni ta'uu danda'u I don't know qalbii isaa keessatti. Kanaaf amantiin kamuu annan kabajaaf waan sabni kootti bulu. Nan jaaladhaaf waan sabni kootti bulu. Amantiitti hirkatanii namoonni tokko tokko warri ergama adda addaa qaban garuu maqaa isaa xureessuudhaaf warri yaadan jiru. Warra naganni isaanii jalaa tuqamee akka ummatichi akka kanatti walitti dhufee gamtaa horatee naganni isaanii itti dammaqamu waan isaan ummata irraattiin horii funaanan kan karaa adda addaa ummata kana afaan faajjessan kun hundi akka irratti hin beekamneef warri falman jiru akka falmaa turan arguu maltaa argeera uummanni keenya akka gaarii. Warreen kun warra dantaan jalaa tuqame dantaa keenyatti dhufee bu'aa jedhanii warra tattaafatan uummata Oromoo addaan ittisuu barbaadu. Namni fuudhee geessee bishaan keessa si cuubee koottate amantii isa kana fudhattaa siin jedhu hin jiru. Waldaa kiristaanaa barbaachisaa ta'e namni waldaa kiristaanaa dhaqee maaliif kana kabaju jedhuun hin jiru. Amma biyya kana keessatti ani waaqeffataadha. Waldaan kiristaanaa biyya kana sirna waan tokko tokko irratti waliigaluu dadhabdee waliigalteen isaan jidduutti dhabamnaan namni taa'ee
sirnatti tolchee araarsee walitti deebisee waldaan kun akka waldaa ta'ee jiraatu godhe keessa ani nama tokko biyya nan keessa jiru kanatti. Har'a waldaan sun gaafi nu waamaniitu kottaan ufaan har'a kabaja qabnaa gaafa bara haaraa yookaan immoo gaafa ayyaanota gurguddoo kana nu waamu. Dhugaan sitti madaqnee dhaabannee wajjiniin akka isaan faarfatanitti wajjiniin dhaabannee waaqa faarsuu waan ta'eef kabajnee fi biraa waliin deemna. Takka kabajaan jaalalaan kunis kan saba kooti nan kabajaaf jechuudhaan waldaan kan musliimaas akkuma kanatti yeroo adda addaa ramadaanaa kana warri waaqeffataa yookaan warri kiristaanaa faxarsiisee dhaqee wajjiniin faxaree haala adda addaatiin waliin kabaja adda isaan geggeessan sana waliin geggeessan. Kuni kan kooti kan saba kooti. Dhimmichi kan waliigalaati kan sabni keenya itti jiraatu itti wajjiniin jiraata jechuudha. Amma warri booda kana keessa ka'an garuu addaan harcaasuudhaaf warra ka'an warra tokko hin jiru. Kana hunda cabseetu uummanni keenya keessaa bahee kaleessa dheengadda irreessa Finfinnee irraa eegalee amma Hora Arsadeetti waan nama ajaa'ibu, waan namatti tolu, waan nama dinqisiisu eenyumayyuu Oromoo qofaa ta'uu hin taane lafuma kanarra lubbuu kan qabu hundumtuuyyuu dhimma kanarratti baay'ee waan dinqisiifatamu ta'uudhuma qaba. Maaliif ummanni miliyoona sanaa bahee gufuun tokko too sannayin gufuwaanni tokko too sannayin nagaadhaan deebi'ee galu. Kan biraa ummanni keenya keessummoota naannolee adda addaarraa kutaa adda addaarraa dhufan balbaloota Finfinnee shanan irraa galan bakka adda addaatti bishaaniin nyaataan simatee akka isaan hin dadhabne akka hin beelofne uummata xiiqiin eenyummaa isaa akkasittiin dhufee mul'ate kana bakkaan gaachuudhaaf tattaafatu kan akka hin dadhabne kan kooti dhiiga kooti obboleessa kooti haqaaf jira haqaaf deemaa akkanatti simachuun sun baay'ee namatti tola. Baga kanas gootaniin jedhaan saba kootiin dhuguma uummanni keenya uummata qulqulluu ta'uu isaa kana irratti argina. Eenyu haa ta'u nama karaa sanarraan dhufu nyaachisee bishaan obaasee jajjabeessee dabarsa. Inni tokko sannaa egaa akkuma argitu karaa dheeraa deemee dhufa namni kana hunda akkasittiin wal ga'aa ture. Karri shananuu Finfinnee akkasittiin simachaa ture. Baay'ee namatti tola. Disipiliiniin immoo warri fagoorraa dhufanii qabaachaa turan. Namni ija bitaan otoo waliin ilaalin otoo gufuun tokko san dhayin keessa namni afaan baddu wayii yookaan immoo ilaalcha yakka adda addaa qabdu wayii otoo keessa hin jiraatin uummanni kun safuu waaqayyootiin kabaja waaqayyootiin waliin jiraatee wal faana dhaabatee waliin bareedee galuun sun waan addaati. Keessummoonni sabaaf sablammiin karaa adda addaa biyyattiin keessaa dhufan hundumtuu akkamitti akka isaan gammadan akka keessummaatti waloodhaan akka keessummaa isaaniitiif dura bakka kennanii nyaachisanii obaasanii kabaja kennanii fi akkamitti akka keessummoonni sun gammadanii miidiyaa adda addaa irra haasa'an argaa jirta. Baay'ee namatti tola. Wanti uummanni keenya tiksee ta'eetu wal tiksee ta'eetu irreessa isaa tiksee ta'eetu sirna isaa seera isaa tiksee wanti keessattuu bara kana uummanni keenya agarsiise itti fufa. Kana caalaa irra caalaa bareeda malee duubatti deebi'uuf hin taa'u. Kun baay'ee natti tole. Baroota muraasa fuulduraa qaamni mootummaa kunis irreessi kun akka inni bakka hin geenye akka inni milkoofne waan adda addaa ture. Ijoollee irraa uffata baasanii reebaa turan akka namni hin dhaqne dhoowwaa turan. Kan hundumaa qabsoon Oromoon geggeessu isa of wallaalee saba isaatti duulu eenyummaa isaatti duulu akka inni baratu isa eenyummaa saba isaatti xiqqeessuu barbaadu akka inni barate kabaja kennuuf ture qabsoon Oromoos. Har'a amma wanti nuti arginu warruma kana keessaayyuu waa hubachaa waan dhufan fakkaatu. Warri kaleessa akkatti nama reebu waan itti saalfatan natti fakkaata. Waan itti gaabban natti fakkaata. Maaliif uummatichi uummata nagaa diga? Hammeenya fudhatee iddoon dhaqu hin jiru gaa. Isa kanaaf isaanis kana godhuun isaanii
ofitti deebi'uu waan eegalan fakkaatu ofitti deebi'uu qabu. Barri kun bara nagaa bara hammeenyi uummata keenya keessaa buqqa'ee waloodhaan wal tiksee waliif ta'uusaa kan inni agarsiisu isa kana. Kanaaf otoo kan hidhame kanas hiikanii kan bakkoota adda addaatti dararaan adda addaarra ga'ee uummata keenya bakka adda addaatti ajjeefamu kan iddoo kaanitti ofii ajjeesaa iddoo kaanitti bobaa wal qabanii nama biraa ajjeesisaa uummata keenya miidhamu kana. Kanas garagalanii ilaalanii baay'ee gaarii. Eessas dhaqnu eessa namni saba keenya caala nutti aanu jiraachuu hin danda'u hin jiru. Namni kan kee caala dhiiga kee caala sitti dhiyaatu hin jiru. Eessattuu yoo yakka hojjettes yakka kee ilaalee kan sitti murteessu saba keeti. Yoo tola hojjettes tola kee ilaalee kan siif gammadu kabaja siif kennu saba kee. Wanti har'a mootummaan PP kun raawwachaa jiru bakkoota adda addaatti fedha mootummaa kanaatiin jechuun nama rakkisa. Uummatichatti qabsichatu dhiibee dhufe. Garatti keessa deebamuu qabu. Duubatti deebuun hin danda'amu. Dhiibee dhufe. Isa dhiibee dhufe kana fuuldura dhaabatanii rakkoo keessa of seensisuu irraa uummaticha wajjin hin dhaabatanii uummatichi akka inni gammadu gochuu sana filataniiru. Gaarii. Garuu keessa isaanii irraa haa ta'u wanti kun duuba qofaadhaan miti fakkeessuu qofaadhaan miti. Manguddoo qabna, hayyuu qabna, sirna qabna, sirnoonni adda addaa kan uummata keenya keessatti ganaasichi gadi ba'anii hojiirra noollee hin jiru. Sirna siinqee yoo fudhanne sirni siinqee waan guddaadha saba keenyaaf. Saba keenya keessatti daraaruun, saba keenya keessatti guddachuunsaa maqaa qofaanii miti. Sirni abbaa gadaa maqaa qofaadhaanii miti. Waan guddachuu qabu, waan daraaruu qabu. Baay'ee dimokiraatawaa. Tikseen kanaa immoo warra haadha siinqeeti. Siinqee waan jedhamu. Inni kun addunyaa kanaafuu waan addaati. Kana bira darbee haalonni adda addaan jira. Sirni sechiin dhokatee tataa'e kun kan uummata keenya bu'aa qabaadha. Kana hundumaayyuu uummanni keenya akkuma isa kana waan itti kaffalamuu qabu itti kaffalee fuulduratti fidachuu daraarsuu danda'uun irra jiraata. Dhugaadhaaf hojjechuun immoo irra jiraata. Maaliif kun dhalootatti waan darbuuf har'a wanti nuti jallisnee dabarru wanti karaarraa qabnee dabarru boru dhaloota dhufutti gufuu ta'a. Akka inni gufuun taane har'a karaa qulqulluu tolchuufi har'a dhugaa irratti hundoofne waan goonu gochuu danda'u waaqa sodaachuu. Yoo kanan taane qabsoon Oromoo waggaa 50 ol geggeeffame kun kanneen akkasii kana fidu ummatichi kan kootiidhe kan inni itti bulu kun akka inni gabbatu akka inni daraaru gochuudha. Yoo isa kana irratti gufuu taane qabsoo Oromoo har'a nuti Oromoodha jedhee namni ittiin of waamu kana deebisanii jaamsanii harka nama biraatti galchuu ta'a. Akka kanan taane warri kaleessa dogoggoranii beekna eenyuma yakka akkamii akka inni hojjete. TPLF caala Oppidiyoon yakka akkamii akka hojjette hin beekne. Wallaalaan kaleessa wallaalaa ta'e tokko har'a achumatti deebi'ee boolla wallaalaa sana keessa jiraachuu qabaa jechuutti hin jiramu. Beekee saba isaatiif as deebi'u, beekee saba isaatiif ooluun waan guddaa tokko namummaadha. So iddoo tokkotti waan qopheeffame kan irratti baay'ee namatti tola. Gaariidha. Kuni keessaa yoo ta'e gaariidha. Yoo keessaa ta'e waan baay'eetu duubatti hafe waan baay'eetu kan irraa hojjetamuu qabu jechuudha. Kanaaf irreessi baranaa an karaa baay'ee natti tole. Gufuu tokko malee namni tokko dhukkubsatee hospitaala galee jechuu hin dhageenye mamma. Namni tokko walitti bu'ee rakkinni uumame jechuu hin dhageenye mamma. Uummanni miliyoon nama sanaa bahe. Ani akka tilmaama kootti miliyoona 4 ol yoo ta'e malee sanaa gadi jedheen fudhadhu. Adoon warra achi jiran immoo beeku. Finfinnee fi warra Arsadee walitti qabame. Kun immoo guyyaa 3 guyyaa 4 deemee dhufe. Eenyummaa isaatiif uummanni kun. Eenyummaa isaatiif dhufe eenyummaa isaa daraarsu. Kanaan gammade warra gufuutti ta'e uummaticha akkasittiin wal barbaadee wal jaalatee walitti dhufu kan eenyummaa isaatiif xiiqii keessa seenee akkasittiin daangaa socho'ee dhufu kan hadheessuuf xureessuuf warra barbaadan dhiisuu qabu uummata keenya. Nama 2-3 kan hin caalle ergama fudhatanii warra maqaa amantiitiin daldalantu jiru.
warreen kan uummanni keenya manguddoon keenya saba keenya irra dhoowwuu qabu. Ta'uu baannaan uummanni keenya ofirraa dhoowwuu isaatti akkatti baay'eetti hin jabaanne beekuu qabu. Ofirraa dhoowwuun baay'ee salphaadha. Garuu isa caala of beekanii ofuma isaanii sabicha hodhiisan amantii sana immoo ofuma ta'utti bulanii gaarii namni isaan barbaade akka isaan bulanitti waan isaan hojjetan waan bareedaadha jedhee fudhate immoo dhaqee itti bulu. Namni isa dhoowwu firii. Isa kana kaayyoodhuma adda bilisummaa Oromoo geggeessaa ture keessa isa kana namni waan isaaf ta'u akka isaaf ta'utti itti jiraachuu danda'u kan isaatti jiraachuu akka danda'u tokko micciiree harka micciiree karaa adda addaatiin mooksaa yallaa geessee meeshaa godhachuu sanarraa kan hafu kana ture. Ammas uummatichi iddoo sana gaheera kan isaaf ta'etti haa jiraatu akka isaaf ta'etti haa jiraatu waan qabna kan qabnu sanatti buluun uummata keenyaaf hin malaa. Uummanni keenya waan baay'ee karaa dheeraa deemeera karaa dheeraa abbaatti dhabee haadhatti dhabee ijoolleetti dhabee jireenyatti dhabee qabeenyatti dhabeetu iddoo amma gahe kana gahe. Iddoo amma gahe kanarraa kan hafe bakka hangaachuudhaaf ammas gamtaan isaa kun kanaa ta'uu qaba. Dabballoonnii fi mooksitoonni adda addaa ammallee uummata keenya karaa adda addaa akka isheen afaan faajjii jidduutti nuumne. Isa kanarraa of eeguu qabu. Warra dabballee ta'anii qabeenyuma wanta xiqqoo tokkoof waan boru guyyaa tokko keessatti dhabamu tokkoof jecha uummata kana jidduutti rakkoo uumuu barbaadanii fi uummata kana hacuucuu barbaadan warreen kana waaqnis uummanni keenyas isaan dhiisuuf hin jiru. Kanarraa of qusachuu qabu. Baay'ee natti tolee akkasittan gammade egaa irreecha baranaa waan irraa kanaaf sana jedhu baay'ee dhugaa kanatti hir'ate jedhu baay'een arginanii galata qaba uummanni keenya jechuudha. Oromoon baga jiraate bakka kamittuu sichi ifa addunyaa kanaaf ta'a uummanni keenya jechuudha barbaada. Ayyee yeroo ammaa haasoftanii uummanni Oromoo kan wareegama guddaa itti kaffalee itti ajjeefamee wareegama ulfaataa itti kaffalee akka inni irreecha kana asiin ga'ee kaastanii turtani. Keessumaayyuu amma yaadannoo waggoota darbee yoo dhiisneyyuu dhiheenyuma kana waan bishooftutu ta'e yaadanna. Irreechi wiirtuu qabsoo Oromoollee ture. Iddootti Oromoon wal arguu, wal gaafatu, wal iyyaafatu, dhimma waloo isaa irratti tokkummaa gamaa fi gamana jiru sirriitti walii qoodu ture. Ayyaanota akkasii kana jabeessanii cimsanii labbata dhufutti dhaloota dhufu dhaalchisuudhaa fi maaltu godhamuu qaba jennee jettu akka waliigalaatti irreechaa wajjin wal qabsiisee yaadnee fi jirettanis yoo jiraate itti dabaltanii mata duree kana kanaan goolabnu. Akka waliigalaatti uummanni keenya kana jabeeffachuudhaa fi akkuma nama jedhe tokkoffaa dhugaa jallisuu dhiisuu. Ati gaafa dhugaa jallistee dhugaa irraa gorte tokko konfiidensii qabaattee bakka dhugaa dhaabachuu hin dandeessu. Yoo kana taate immoo dhugaa sana booressuudhaaf wanta hin goone hin jiru. Isa fiddee nama biraatti xaraguudhaaf jechuudha namni akkasii namni dhugaa balleesse tokko. Inni guddaan tokko yakka hojjennullee sabichaaf waaqa dhiifama gaafattee karaa isa dhugaatti deebi'uun waan guddaa tokkodha. Yoo kanan taane garuu ijoollee keenyattis hin darba rakkoon. Ijoollee keenyatti darbuu qofaa miti waraabessi bitaa mirga afaan banee akkasitti nu eeggatu afaan isaanii buuna. Isa kanaaf hangafti quxisuu gorsee lolee qeeqee karaatti deebisuun hayyoon uummata isaatiif bahee dubbatee akeekee karaatti fiduun isa guddaa tokko sabni guddichi gaanfa Afrikaa kana keessatti saba guddaan akkasii kun ifa addunyaa kanaaf hayyoota Oromoo kana addunyaa kanarra faca'anii jiran yoo argite garaasi nyaata. Waan qaban waan sammuun isaanii baatu waan isaan keessa jiru addunyaa tokko sa'aatti ilmatatti gargaaramu. Oromoon carraa sana karaa ittiin hayyoota kana ofitti fidee waan isaan keessaa dhufu saba isaaniitiif akka isaan sheerii godhan akka isaan saba isaaniitiif kennan qoodan karaan itti ta'u hin turre cufamee ture. Reef kunoo karaa hawaasaa karaa kitaabota adda addaa reef cabsee gadi ba'aa jira. Egaa yoo kana hunda dhugaarratti hundoofnee dhugaarra dhaabannee kana hojjenne isa boruutiif har'a akkanatti bareedee nagaan baamee nagaan galamee otoo kashalabbeen tokko yookaan immoo
warri yakkaaf bobbaate tokko naman tuqiin tiksee walii ta'e uummanni keenya akkasitti nagaan wal galche. Akka dheebotee beelee karaa irratti rakkanne kan tiksee walii laatee wal baasee galche kun waggaa isa dhufutti maal godhaa jennee of fudhanne waggaan inni dhufu waan addaa ta'a jechaadha. Guyyaatti bararraa baratti barumsa argachaa jira uummanni keenya. Waa'ee guddifachaa jira. Kanaaf uummata keenyaan abbootii gadaa warra jedhamanis sodaa waaqaatiif waaqayyo fuudhee saba kan akka keessanitti kenneera. Sodaa waaqaatiif uummata kanaaf dhugaa irratti hundaa'aa dhaabadhaa. Maallaqa argachuudhaaf mootummaatti hirkattanii jaalala argachuudhaaf otoo hin taane dhugaadhaaf dhaabadhaa. Haadha siinqee dhimmi siinqee ammallee awwaalamee jiru wanti gadi hin baane jira. Waan baay'eetu jira. Humni haadha siinqee humni siinqeen qabdu namoota hedduu daangaatti horti waan ta'eef namni gadi baasee mul'isuu hin barbaadu karaa adda addaa. Cabsee ba'uu qaba siinqeen. Sirni siinqee keessatti namni dhugaa walitti darbe jidduu dhaabatanii dhaabe lola kana jedhanii akka namni dhugaa taa'ee haasee fixatu godhuu irratti paaworii qabu. Ishii kanan barbaadu qaamni adda addaa warri dantaa adda addaatiif jiru. Yoo ati saamtee qotee bulaarraa saamtee beelessitee karaa malle muuksitee yakka hojjette dhugaarraa gortee dhaniitu dhaaba. Waanuma sirna cabsee namatti darbu tokko siinqeen paaworii guddaa tokko qabdi. Amma ammaatti namni kana baabsee gadi baasuu jiru maqaatu jira. Ani ammallee dubartoonni Oromoo namni biraa namni dhufee ijaaru hin jiru. Ijoollee ishiiti kan rakkoo keessa jiru. Saba ishiiti kan rakkoo keessa jiru. Hayyuu meeqa keessa jira dubartoota kana keessa. Gadi baanii cabsanii ijaaruu qabu isa dhugaa. Isa dhugaa. Siinqee dhugaa sana. Harka uummata keenyaa jiran dhugaan sun maal akka inni fakkaatu. Isa dadarkaa miti. Isa kana. Lammaffaa qeerroo. Qeerroon kun parpazii siyaasaatii fi qeerroof qarree parpazii siyaasaatiif waan itti gargaaramuudhaaf uumame. Fakkeeffamaa jira amma. Sirna gadaa keessatti qeerroon foolleen tartiibumaan waan hojjetan qabu. Waan isaan irraa barbaadamutu jira. Sirnuma siyaasaa tokko jijjiiruu qofaadhaa fi qeerroo fi qarreen waamamuu miti. Qeerroo fi qarreen ijaaramanii jiraatanii tiksee saba sanaa ta'uudhaaf dhugaan eessatti jallate jedhanii dhugaa barbaaduudhaaf dhugaa irraa eessatti goramedhanii akka inni karaatti deebi'u gochuu irratti bu'aa guddaa tokko waan qabuuf egeree biyya keenyaa waan ta'uuf sobduudhaatiin sobdaa sirna keenya miti jedhanii dhaabuu dhugaa irra isa jiru immoo dhugaa irra jirta jedhanii jabeessanii akka inni bakka ga'u godhu deebi'ee immoo egereen biyya sanaa siyaasichas haa ta'u tiksee biyya sanaa ta'anii uummaticha geggeessuu irratti isaantutti dhufa. Dargaggootitti dhufa. Jalaa darbaadhuma deema. Yoo dargaggoo kan amma sheeppiin goon parpazii siyaasaatiif qofaatti gargaaramne inni balaa guddaa. Jaamsuuf deemna akka inni of jibbu akka inni waanuma qeerroo qarree jedhu jibbu gochuuf deemna jecha. No. Kana dargaggoon keenya siyaasa kamuu otoo hin sodaatin dhugaa irratti hundaa'anii siyaasa kamiif ooganii otoo hin ta'in dhugaa irratti hundaa'anii ijaaramuun dirqama guddaa. Qeerroo fi qarree. Ani kun yoo ta'e wanti nuti barbaannu bakka ga'a. Wanti nuti deemnuuf iddoo barbaadamu ga'a. Dhaamsi koo warreen kana sadaniif waan guddaa tokko. Dargaggoota qarree fi qeerroo, haadha siinqee, abbootii gadaa. Warri kun hojii gurguddoo, hojii waaqayyo keessatti dabalamee isaan gargaaruu danda'u yoo dhugaarra dhaabatan. Isaan eegaa isa kanan dhaamaa fi walumaa galatti amma sirra deebi'ee gammachuun ana akka kootan keessi koo gammade takka dhuguma amma kana gammadee hin beeku waan sabni koo akkamitti gamtaan bahee waan godhe baay'een gammadee baga nagaa taatanii baga Oromoos taatanii wanti kaleessa Oromoon gara laafessa Oromoon qulqulluudha jedhanii himan sun mirkaneeffatameera dhuguma qulqulluu gara laafummaan isaas mirkaneeffatameera obaasee nyaachisee nagaa hawwee fi keessummaa isaa simatee nagaadhaan akka inni deebi'ee galuulee tiksee ta'ee galchuun kun waan addaati
Oromoon baga gammaddan baga kana hundaan waaqayyo isin ga'een jedhaani. Ayyee guddaa galatoomaa dhimma irreechaa asumarratti gooramnaa warri irreechaa kabajaa jirtan bagatti isin ga'ee jenna irra deebinee ammasii. Egaan mata duree keenya isa lammaffaatti dabarra. Mata duree lammaffaa irratti kan nuti ilaallu waa'ee haleellaa faannooti. Keessumaayyuu gareen hidhattoota finxaaleeyyii faannoo jedhee of waamu waggoota 4-5 kana darban kana bifa addaatiin Oromiyaa keessatti of ijaaree amma lixa Oromiyaa qofa keessatti amma izzii 2 hundeesseera garee hidhattoota faannoo kun. Lafa hedduu qabatee bulchaa jira, uummataan gibirratti gabbaraa jechaa jira. Caasaalee bilisiginnaa kan jala jiran iyyuu warra akka milishootaa dabalatee warra caasaa bulchiinsa gaddaa kanayyuu hedduu fixaa jira uummata qofaa osoo hin taane jechuudha. Qaamni irra keessaa garuu akka waan rakkoon jirutti ilaalaa hin jiru. Hidhattoonni Somaalee gochuma wal fakkaataa raawwachaa jiru. Keessumattuu kutaalee Oromiyaa warreen akka bahaan kibba bahaa kana keessatti gocha wal fakkaataa raawwachaa jiru. Naannoo gara Harargee lixaatiin karaa baalee bahaa kanaan jechuudha. Ofiishaali immoo taa'anii wanni maree naannoo Somaalee immoo lafa mooyyaalee kan keenya jedhee labsatee ture. Kana hundumaatti qaamni biyya geggeessaa jiru caljechuunsaa, nageenya uummataa eeguu dhiisuunsaa. Hidhattoonni kun immoo Oromiyaa keessatti izzii ijaaranii meeshaa gurguddaa, meeshaa dhuunfaan hidhatamu haga meeshaa gareetti hidhatamuutti qabaachuun isaanii. Abbayya gamaa namoota kan biraa as ceesisaa jiraachuun, uummata keenya buqqaasanii immoo isaaniif qubsiisaa jiraachuun kun maal agarsiisa? Hamma yoomitti wanti kunis immoo itti fufaa? Elaa waa'een faannoo kuni faannoo warri jedhaman kun parpazii maaliitiif galiinsaa maalinni kan jedhamu fudhanne galiin faannoo aangootti dhufuudha. Barcuma qabachuudha. Barcuma aangoo qabachuun yoo carraan isaanii yemee aangoo sana qabatanii waanuma nutti himaa turan tokko raawwachuuf deemu. Oromoo kaleessas Oromoo qofaa miti. Sabaaf sablammii isa kaanitti maqaa shaanqillaa baasanii, isa kaanitti maal baasanii, Oromootti gaallaa baasanii, saba isa kaan xureessanii ofii isaanii qulqulluu addaa warra malaakota godhanii lafa of ka'an namoonni har'a faannoo ofiin jedhan kun ijoollee warra sanaati. Warri sun immoo biyyattii harkatti qabatanii siistema jiru hundumayyuu hidhanii qabatanii uummata keenya karaa inni itti wiik ta'uu danda'u tokko karaa amantii sodaachisaa amantiitti akka inni bulu gochaa qabeenya isaa saamanii isa basaasanii istiraakcharii beeta kiristaana keessa bataskaana keessatti tolfatan kanaan uummata keenya garbummaa kanaaf sanan jedhamne jala warra bulchanidha warra kun. Warri faannoo kuni uummanni keenya sanatti dammaqee lolee ofirraa siistamicha keessa seenee achi keessatti gaafa uummata keenya argan kana cabsinee iddoo kaleessaatti deebina jedhaniitu lola kanatti seenan. Isa kanaaf immoo waan isaan nutti himan nutis abbootii keenyaa gadi hin taanu isinis abbootii keessan hin caaltan jedhaniitu nutti himaa jiru. Abbootiin isaanii warra nama qalee nama jeesee gara jabummaadhaan qabeenya namaa saamee abbaatti ta'ee siin garba godhatee jiraatudha. Uummanni keenya immoo abbaa keessan hin caaltan isinis falmachuun dandeessan akkuma abbootii keessan kaleessaa garbummaa sana naa ta'e jettanii mataatti fudhattanii jiraachuudha. Kanan caaltanii jedhanii nutti himaa turan. Innuu hafe immoo bara kana keessa waggaa darbe immoo waggaa lamaan kana akka garbuutti haamnaa Oromoo. Dhaluma Oromoo jedhamee har'aa dhalatu boroo dhalatu gaafuma lafarratti Oromoo ta'e jiraannaan akka garbuu haamanii balleessu. Akka mujjaatti jigsanaa jedhanii jecha gadi bu'aa jecha kanaaf sana hin jedhamne jecha saba kanaaf hin malle jecha akkasii kana uummata keenyaan jechaa jiru. Warra kana maal ta'aniitu humni waggaa dheeraa warri lolee hin jira. Kan akka Ogaadeen kan akka Adda Bilisummaa Oromoo kana caalaa yeroo gabaabaa keessatti qabeenya hidhannoo meeshaa waraanaatiin akka isaan guddatan dinagdeedhaan akka isaan guddatan akkamitti ta'an.
warri kun warri ilaalcha akkasii qaban warra ana malee jedhan kun yookaan immoo Itoophiyaan kan keenya nu malee Itoophiyaan waan jedhamtu sun jiraachuu hin dandeessu warri jedhan kun akkamitti iddoo kana ga'an gabbinni akkasii akkamiin isaan keessatti dhufee jette mootummaan kun iddootti inni of wallaale iddootti inni karaarraa bahee inni tokkoyyuu isa kana faannoo kana hidhachiise uummata isaa waraansisuudhaaf uummata Oromoo waraansisuuf maqaa Oromootiin aangoo irra jiru laa uummata Oromoo kana dadhabsiisanii jilbeeffachiisanii akka inni waan itti fe'amu kana no jedhee ofirraan didanne gochuudhaaf faannootti dhimma barbaadu. Iddoo kaanitti maqaa inni ittiin nuuf waamne itti moggaasanii ati shaneedha ati maalidha jedhanii kan inni ittiin nuuf waamne. Shanee jechuun akkan dhala namaan taane wayitti dhufanii namatti himanii sammuu isaaniittis ofitti simanii isaan xureessaniiti. Iddoo kaanitti immoo faannootti qopheessanii faannoon alattis karaa biraa otoo danda'ame sabuma qulqulluu waa'ee Oromoo beekutu bitaa mirga Oromootti naanna'ee jirutu madaansaa madaasaati beellisaa dheebonsaa kan isaa waan ta'eef dide malee waan isaan Oromoo irratti hin kaafne hin jiru. Hin dide uummanni inni kan sabni biraa garuu sabaan Amaara dheetti nuuf waamu Amaarummaan kunuu gaaffii keessa jirtu kana immoo garuu yoo fudhanne warra kanatu daraarsee guddisee gabbise. Amma garjabummaa akkamiiti maatii tokko akkuma jirutti biddatti kaanii mana keessatti gubuun maatii tokko gadi baasanii rashanuun daa'imumti ummaa waan takka hin beekne. Iddoo tokkotti faannoo mootummichi akkasitti daraarsee gabbisee yoo hidhannoon jalaa hir'ate rasaasni jalaa hir'ate galaan jalaa hir'ate itti guututu uummata keenyatti gadi bobba'ee uummata keenya fixaa jira. Kanaaf jecha uummata Oromoo irraa ittisuun barbaadan jarri kun. Maaliif waan isaan ajjeesuu dararuun maluuftu faannoo waan jedhamtu kun dararaafii jirti. Boru itti gaafatama seenaa keessatti nuyi miti faannoo warra jedhamu kana godhee jechuudhaaf soba qopheeffatu. Soba kanatti uummanni keenya sirriitti itti dammaqee jira. Hin beeku uummanni keenya. Waan mootummaan kun raawwatu maaliif akka inni raawwatu amma mittillee akka inni raawwachuu danda'u sirriitti beeku uummanni keenya. Amma guyyaan dhufutti amma dhugaan dubbatamuu danda'utti uummanni keenya otoo karaa kana dhiigni keessaa qabu karaa kana immoo sirba. Kunuu qabsoodha. Waan kana uummata keenya dararaa jirti akka malee faannoon waan jedhamtu kan faannoon warri kun ijaaran. Faannoon kun Amaaraa nuti ofiin jedhu. Amaarri kun eessarraa akka dhuftee fi Amaara waan nuti jedhamu kunuu jiraaf hin jiru isaa hayyoonni isaaniitu dubbachaa jiru. Afaan Amaaraa namni dubbatu Amaara ofiin jechuu danda'a yoo ta'e afaan dubbatutti hidhattee afaan dubbatu sanaaf dhiiga taata taanaan waan biraa. Qimaanti jira aga'u jira ilmaan kush. Kanneen biraas meeqatu jira. Kana hunda yookaan immoo Oromoodhuma keessaa amma namni as garagalee Oromoodhaan falmu waan afaan Oromoo hin beekneef yookaan afaan Amaaraa dubbatu kan Amaara jedhee Oromootti as garagalee Oromoon falmu meeqa argina. Hayyoonni isaanii warri Oromoo irratti Amaara waan jedhamu kana kakaasan meeqan isaaniitu Oromoo ta'uu isaanii beekna. Andaargaachoo Tsiggee an Oromoo jedhee Oromummaa isaa labsachaa jira. Nama hedduu Amaara warri jedhamee yookaan faannoo jedhamee of waamu kunuu dantaa aangoo sanatu dhufee kokkeettu dheessa jala jiraaf malee otoo abbaasaa 2-3 waame silayyuu 3 caalu dhumni isaanii sadaffaa sun Oromoo. Agartee? Amaara wanti jedhamu kun har'a tulluu adda addaa irratti bakkoota adda addaa irratti wacu kuni boru barbaadamee baatiriidhaan dhabamuuf ta'a. Because dhaloonni duuba isaanii irraa dhufu ani eenyu eessaan dhufe isa jedhu sana qorataa jira barataa jira. Iddoo dhufe sana barbaadeen na qaqqabe soo maaliifanii uummata kanaan loluun narra jiraata. Sirnatu anaanuu karaarraa nama aksee karaatti deemuun narra jiraata. Kan afaan isaa barachuuf eenyummaa isaa barachuuf aadaa isaa barachuuf gara sabaa isaatti deebi'uudhaaf tattaafatu hedduu. Kun yeroo orma gabaabaadhaaf wanta immoo wacamu kun. Kanaaf har'atti garuu faannoo ofii of ijaartee
uummata Oromoo akkatti cabsituu miti. Faannoo mootummaan ijaaree uummanni Oromoo akka inni cabu godhutu humna qabaa. Rasaasni itti nirratu, meeshaan waraanaa itti nirratu, galaan itti nirratu, informaashiniin itti nirratu, eessatti tarkaanfii fudhachuu akka qabamu, eessarraa nama ari'anii kaasanii eessa qubachiisanii akka biisuun dhaalamu gochuu itti tattaafatan godaatti mul'ata. Uummanni kan qulqulleessee beeka. Daangaa Somaalee karaa Somaalee kaastatamu. Somaaleen karoora ishii gaafa humni Itoophiyaa jedhamu kun jeequmsa keessa seente daangaa ishiin sararattu almost half Oromiyaayyuu ni fudhatti akka kanatti of waamti. Inni kun immoo seerrii fi seenaan kaleessa ture yoo laalle iddoodhuma amma ofii qubatte sanayyuu lafichi kan Oromoo. Oromoon kana gaafa inni dammaqee gamtaasaa ijaarratti waan kana buqqisee ofirraa kaaseetu qeesaatti deebi'a. Omaa gaaffii hin deebi'a. Har'atti garuu Oromoo boochisanii asii Finfinnee keessaa lafa kalarii adda addaa diddibanii waan tokko tokkoon mul'isanii biyyi guddatte calalaqxe iddoo kana geesse. Biyyi guddatee calalaqu yoo nagaan bahee nagaan galuu danda'e. Yoo dhibamee qoricha argachuu danda'e. Yoo beela'ee nyaata argachuu danda'e. Yoo ilmoo isaa barsiifachuu danda'e. Biyyi nagaa qaba kan jedhamu. Ijoolleen Oromoo har'a nama Oromoo ijaan arguun barbaanne waa'ee Oromoo dhaga'uu gurraan hin barbaanne Biraanuu Naggaa fa'aatti ramadaniitu ministeerri barumsaa ijoollee Oromoo jaamsaa jira. Egeree Oromiyaa jaamsaa jira. Egeree Oromiyaa qofaa miti egeree biyya sanaallee jaamsaa jira. Warri kun warra badee balleessanii baduu barbaadan. Balleessanii baduudhaaf warra of qopheesse warra. So waa hundumtuu ergama mootummaa kanatu akka godha. Mootummaa kana uummanni wanta xixiqqoonni dirree Finfinnee kanatti iddoo ijji addunyaa argutti goggodhu kana qofaa ta'uu hin taane kanas gochaa jirta dhaabinurraa. Akka sabaatti nuti ofirraa ittifna jechuu hin danda'a. Kun hunduu faannoon kanarraa kan kaatedha akkasitti biyya keenya balleessaa jira. Mee kootu ati ilaali ilmoo kee si jalatti basumaan jedhanii akka hoolaatti qalanii akkamitti galtee dhufuu dandeessa? Dhugaadhaan mootummaan otoo jiraate inni kun hirriba kennaafi otoo saba kana keessaa dhalate ilmaan saba kanaati ta'e otoo akkuma jedhan ijoollee abbaa gadaati ta'anii hirrafuu galanii. Inni hafe immoo isa sabichi namii dheeraa miidhamaan jira warra kun namiidhaa jira jedhee maqaa isaa ol kaasee irraa dubbatu sana lakkiin nuuf rakeetii jedhanii siidaa mataa isaa irratti ijaaranii kan inni hin qabne fidanii itti haguuganii jajanii sammiitti ol baasanii uummata keenya gurra duuchuu barbaadu. Akkamitti firisii ta'uu danda'a Minilik? Ijoolleen Minilik akkamitti firisii ta'uu dandeessi? Namni ilaalcha Minilik qabu. Basumaan jedhee qalee morma kutee ittiin akka maalin siin jedhana buufuma kana wajjeefte fuutee ittiin rarraaftee ittiin dhaadachuun sitti ulfaata waan lubbuu keessa baaftee wanneetu. Morma kutee ittiin dhaadatu kana. Riilii Itoophiyaa warri Itoophiyaa ofiin jedhee of waamu kun otoo akka sabaatti Itoophiyaa namni biyya Itoophiyaa keessa jiru sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru kana wajjin jiraachuu barbaade. Raawwii kan hin balaaleffatu. Nuyiif dhiiga bara. Obbolaan keenyatu mormi muramee bara. Obbolaan keenyatu daa'ima xixiqqootu nu jalatti qalamee bara. Haadha kabaja maluufitu nu jalatti gudeedamaa jira bara. Daa'imman Oromoo kabajni ishiidhaaf mal egereen ishee akka inni bareedu silaa tiksee ta'uufi dandeenyutu kashalbeen itti taphattee gudeeddee ijoollee keenya karaa irraa balleessaa jirti. Isa kaan ajjeesanii mukatti fannisu. Isa kaan otoo ijji keenya arguu dheengadda kan Sumaaleen qabdee mukatti darraasu mukatti fannisuudhaaf ol dhiibdu ilma Oromoo tokko argina. Akkamitti rafee bula mootummaan saba kanarraa gibira walitti guuru. Mootummaan biyya sanaan bulcha jedhu. Beelli dhugaadhaa. Kanaaf iddoon atitti faannoon suni yookaan immoo warreen Oromoo irratti duulan hundi abbaa qabu duuba abbaa qabu parpaziitu jira yookaan immoo galii wayiitu jira. Si jechisus iddoo kana kanarratti argita ta'u baay'ee fagoon deemi.
baay'ee si gaddisiisa. Baay'ee si gaddisiisa wanti raawwataa jiru mootummaadhaan nuuf hin jedhu kun iddoo kanarra jira. Sabni keenya garuu mootummaa kana ennaan iddootti inni waan gaarii hojjete isaa hojjetu baay'ee. Kana fakkeessuudhaaf hojjetamas iddoo tokko tokkotti silaayyuu malee waan egereetti darbee egeree saba ittiin ijaaruudhaaf miti. Haayile Sillaaseenis ta'e warreen kaleessa Oromoo xiqqeessanii ofii isaanii ol kaasanii sammiitti of fannisanii malaaka of godhan sun bar manni barumsaallee yoo ijaaramu Oromiyaa keessatti harka caalaan kan ijaaramu naannoo Amaaraa sanatti hin ijaaramne. Naannoon sabaaf sablammiin biraa fi Oromoon yoo uffatumayyuu kan hodhamee sirnaan hodhame uffatu amma dhiyoo kanaatti qumxaa harkaan hodhamee fi barbaasuudhaan uummata deemuudhaaf naannoo Amaaraa isaan ittiin daldalan kunis. Isuma kanatti ammas fakkeessuudhaaf Oromoodhaaf kana goone, Oromiyaadhaaf kana goone, Finfinneef kana goone. Finfinnee isaan kana nu godhanii nu bareechan sanatti jiraachuudhaaf lubbuudhaan jiraachuu qabna. Nyaannee jiraachuu danda'uu qabna. Nagaan baanee keessa socho'uu danda'uu qabna. Qaroon egeree biyya sanaatiif taatu Finfinnee sanatti isa ijaarame yookaan immoo akkasitti bareede kanatti irratti dabalataan akka isheen hojjettuuf balballi kennamuufii qaba. Nageenyi kennamuufii qaba. Isa kana faannoon kuni ani laga gama ce'ee miti kan barbaadu. Faannoon 4 kiiloo jira. Warri dirooniidhaan dhaqee bakka tokko tokkotti dhaqee qotee bulaa keenya gabaa keessatti maasiisaa keessatti ajjeesu kun faannoo Oromoo akkasitti namni boru kan akkamitti ajjeesuu danda'a. Humni guddichi isaan ittiin dhaadatan kun akkamittiin faannoo uummata keenya irrattisuu danda'a. So faannoon kan faannoo bobbaasu afaan waan biraan nutti dubbachaa hojii biraa immoo kan hojjetu 4 kiiloo sana jira. Uummata keenyatu wal ijaaree of akkuma gaafa irreessaa xiiqiidhaan ka'e akkanumatti xiiqiin ka'e waan isa balleessuuf itti deemu kana ofirraa qolachuu danda'uudhuma qabaa siin jedha. Ayyee guddaa galatoomaa dhimma faannoo kana hojii wal qabatee yaadota bal'aa kaasuu hin dandeenya garuu qofaatti dhimma kana itti deebinee kan irratti haasofnu ta'a. Marii keenya gara goolabaatti fiduudhaa fi dhumarratti kan kaasnu waa'ee qocolloo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti geggeeffamaa jiruuti. Amma qocolloo darbee gara waraanni wal gaarreeffannaa guddaatti ce'eera. Keessumattuu gama mootummaa Itoophiyaatiin Abiyyi Ahmad engaddaa baga ayyaana irreechaatiin isin gahee kan jedhu ergaa yeroo dabarsanii maal jedhanii sabni malkaa hin qabne saba mataa hin qabnedha jechuun amma galaana diimaatti akka deeman jala muranii dubbatanii turan. Kana duras dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jechuun paarlaamaa irratti dubbataniiru. Beekamtii biyyatti irraa bulqinaa jechaa jiru. Eertiraan ammoo gama isheetiin beekamtii koo mulquunii abjuudha akka tulluutii tulluunii dunuufatan yookaan dunuufatanis dhiisanis hin socho'u bakka warri bilisiginnaa abjuu keessa jiru jetti. Waan gama kaabaa kanatti deemaa jiru akkamitti ilaaltu keessumaa waan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti deemaa jiru kan. Mammaaksa Oromoon mammaaku tokkotu jira. Saree dhala jallifattee jedhu. Saree dhala jallifattee kana egaa baadiyyaatti saree dhalchiisuudhaaf namni wanneen jedhu rakkoodha. Dhiisuufis si maratti jechuudha. Dhimmi kuni dhimma karaarraa jallate akkuma dhala saree sana. Uumamuma isaa irraa qabee biyyi Eertiraa jedhamu kuni eenyuun uumame eessatti akkamitti uumame? Isa jedhamu sana qormaata barbaada. Yoo qoratte biyyoonni tokko tokko dhufanii gaanfa Afrikaa kana qabatanii bulchuudhaaf fudhachuudhaaf achitti of ijaaranii achi keessa jiraachuu akka mijatuu fi irra ta'anii bitaniiru. Itaalii fi Ingilizii maqaa dhabu. Daangaa sana kan sarare qubsuma maddoo ofii isheetii diinni alaa dhuftee qubatte sana qofaadha kan kun Eertiraadhaan malee ummata Eertiraadhaan amma jedhamu kan ummata naannoo Eertiraa jiraatuu fi yookaan ummata Itoophiyaa keessa jiraatutu sarare jechuu hin dandeenye. Namni dhufee iddoo isaa mijate amma isaa mijate amma fedhe wanni godhatee boordariitti kennatee kana keessa taa'ee tanaan gaanfa Afrikaa bitee tolfata. Suni yakka. Gochaa sana fudhatamee durumarraayyuu qabee
biyyi kun biyya ta'eera asirraa qabee abalu sararee suni Itaalii hojjennama Itaaliin sararee suni biyya addoon kana jedhanii fudhachuuni tokkoffaa ummaticha tuffachuu lammaffaa yakka guddaa kan ummatichi hin feene yookaan immoo kan sirni addunyaa kanaa yoo eeyyamne tokko fuudhanii ummatatti fe'an daangaan sun daangaa ta'uudhuman qabu. Okay. Daangaa ta'ee sararamee beekamuudhuman qabu. Daangaa dheedhee sararee kan beekuun irra jiraatu eenyuuni ummata Eertiraa keessa jiraatutu Itoophiyaa waan jedhamtu kanan boorderiinsaa kanarraa qabee amma kanaatti irraa cituu barbaannaa nuuf hin ta'u jedhee kan irraa dubbatachuu qabu ummaticha achi keessa jiraatu. Isa tokko. Inni lammaffaa immoo Itoophiyauma waan jedhamu kanatu inni sun nan cita jedhee waan gaafate qofaaf otoo hin taane yes wanta tokko waan hin mijoofnetu jira dhugaadha gaaffiin isaanii daangaa sana accept goonaaf jedhee sabni irratti mari'atee hayyoon irratti mari'atee iddoon itti fudhatame hin jiru. Calqabuma isaa Itaaliin bara sana dhuftee waggaa 5 taatu waggaa meeqa irra teesseetti inni sun kan isaan jedhee mirkanaa'uun durumarra qabee dogoggora. Lammaffaa immoo akka konfedereeshiniitti abultii jedhamee Haile Sillaaseedhaan iyyuu adda uumame kennamee fi mirgi sun. Akkuma sanatti akka hin jiraanne immoo irraa kunneetu abbaa aangoo wayii taane uummata kana ija ishii gurra ishii jaansinee irra teenya jedhee warri kan akka Isaayyaas fa'aa kun kan akka Mallas fa'aa ka'an irraa kunnadhanii maal irraa kutu eenyutu duraan iyyuu sarare diinas sarare Itaalii balaaleffachaa diinummaadhaan biyya sana dhuftee akkas goote biyya sana jechaa isa ishiin sararte accept godhuun yakka. Ummatichi kan of gaafachuu qaba mummaayyuu. Kanarraa kan ka'e lolli sun itti fufee ummata kana mooksanii maal godhanii biyya gaanfa Afrikaa keessatti waliin waggoota hedduu waliin jiraate beekumtii dhoowwatanii isa Itaalii irraa dhufee namni tokko sarare yookaan namni Itaalii tokko sarare sana accept godhanii isa fudhatanii isaan dibbee rukutanii lubbuun hedduun itti baduun yakka guddaa gaafatamuu qabu kana seenaan gaafachuu maqaa. Okay. Amma immoo isa gaafa Mallas wajjiniin dhufanii Eertiraa sana bilisa baafnaaf kaa'ame hanga tokko Eertiraan sun harka isaaniitti galuu irratti carraan uumamnaan Itoophiyaa kanas harkatti qabanne maalinniin ka'e. Mallas immoo Itoophiyaan sun kenname kaayyoon isaanii Itoophiyaa qabachuuf hin turre. Eertiraa muruudhaaf ture. Mallas faayyuu wajjin Isaayyaas wajjin. Gaafa kan Eertiraa suni harkatti akka galfatan abdii argatan kan Itoophiyaa sanas karaa godhatan. Yoo akka kana ta'e malee waan barbaadan sana daangaa sana namni fudhatuuf hin jiru ka. Still gaaffii jala taa'a bararraa bara. Amma isa sana Mallas itti fufee kan Itoophiyaa kanas illee irratti successful ta'anii gaafa dhufamu daangaa kana akka fedha isaaniitti akka jaalala isaaniitti akka walitti dhiyaatanitti asirraa qabii ammasitti Eertiraa ta'u asirraa qabii ammasitti dhiisi waan jedhamu kana walii kennanii. Amma waan adda addaa dookumentariin adda addaa dhufee irraa haasaan kun all soba. Tooftaa kana in sararan gaafa sararan sila seerat akka seera addunyaa kanaatti biyyi tokko akka biyya taatee ba'uudhaaf kiraateeriyaa adda addaa irraa eegama. Kiraateeriyaa hedduu tokko uummata keessa jiraatu sana jiraachisuu danda'a. Biyyi kun ikonomikaalii, poolitikaalii waan barbaadamu hundaan biyya ta'ee of danda'ee baajata baasee jiraachuu danda'a. Namni kana ilaalee hin jiru. Hin danda'u biyyi sun. Kana gochuu. Lammaffaa immoo uummanni kun irratti mari'ateera. Yes. Cituu qaba jedhee uummanni Eertiraas hayyuun isaa keessa. Uummanni Itoophiyaa kunis hayyuun isaa keessa. Yookaan immoo addunyaa kanarraayyuu taajjabdoonni dhimmoota akkasii irratti
addunyaa kanatti egaa Eertiraan biyya taatee addunyaa kanatti dabalamuudhaaf ilaala. Addunyaa kanatti dabalamuu dandeessi biyya taatee jedhee acceptaansii sana kan kenneef jira akka wajjiniin taa'ee ilaala. Diraamaadha kun hundumtu. Diraamaan taphatame suni kana duras waan kana waggaa muraasa dhimma kanarraan dubbadhee nama hin ture. Diraamaan taphatame kuni borus rakkoodha. Har'as rakkoodha. Eertiraa keessatti dargaggoon mana barumsaa dhaqxee yuunivarsiitii barachuu hin dandeessu. Waraanatti saawwaa bakkoota gammoojjii keessatti argamti silaa mana yuunivarsiitiitti argamtee biyya sanaaf ija akka taatu akka beektu gochuudha. Sammuun uummata sanaa akka inni waraana qofaa fudhatu akka inni waa waraanaa yaaduu qofaa godhaa jira mootummaadha waan tofiin jedhu. Uummanni sun beela waggaa amma kana beela gadadoo keessa jiraata. Gaaf tokko garaasa guuttatee nyaatee miidha. Guyyaatti gaafa daabboo tokko nyaatee oolutu jira. Kun soba miti. Yoo of sobuu barbaadan malee keessa deemnee argineera. Rakkina isaa dhofkatee uffata isaa miiccatee waan beelee waan dheebote toon fakkaatiin oolee gala uummanni sun. Dargaggoonis achi keessaa dhalattu carraan biraa waan hin jirreef biyya sanaa baatee baddee haadhaa fi abbaa yookaan maatii ishee jiraachisuudhaaf biyya biraatti baqachuu barbaaddi. Yoo carraan ishee baaseen baate yoo ta'u baate bishaan keessatti qurxummii nyaata. Waggaa 30 ol Eertiraa keessaa humni baqatee karaa irratti bishaan keessatti dhumu yoo addunyaa kun sirnaan qorate harki caalaan dargaggoo Eertiraa dhumte. Kana kan raawwate Itoophiyaan duruma raayyuu qabdee biyya jettee acceptaansii kennuu fi accept gochuu irra hin turre. Kana gooteettis yoo ta'e friendship kun hojiirra noolu. Hojiirra noolu kun yakka genocideedha kan gaggeeffamu. Uummaticha beelaan akka inni dhumu politikaalee akka inni dhumu irratti raawwatame both side karaa lachuu. Kuni genocideedha addunyaan kun irratti ilaaluudhuma iyyuu qaba. Qormaata irratti gaggeessuu qaba. Again biyya waan jedhamu tokko parliamentary systemiin hin jiru ammammaatti. Manni seeraa hin jiru ammammaatti. Yuunivarsiitiin tokko manni barumsaa tokko kan ittiin dargaggoon sun qaramtu hin jiru ammammaatti. Galiin addaa tokko dhufee addunyaa wajjin hidhata tolfatanii ummaticha ija banuun dinagdeen akka inni guddatu addunyaa wajjin akka inni communicate godhu akka ta'u hin jiru ammammaatti. Manni seeraas Isaayyaas yuunivarsiitiinis Isaayyaas gootaraan midhaanis Isaayyaas waa hunda kan seeraan yakka yoo yakki uumame jedhanii isatti dhaqanii ija tokko sirna durii tokkotti murtiitti murteessu isa yoo du'as ta'e yoo hidhaas ta'e isatti murteessu. Waan paarlaamaan taa'eetti mari'atu tokko hin jiru namoota muraasa isa wajjin hin dibbee rukutan fudhatee namichi akkas godha. Gaaf sana uummanni kun akka inni fincilee ofirraan kaafne namni tumsa Isaayyaasiif ta'e TPLF booda keessa walitti bu'anii rakkoo sana dhufe malee. Uummaticha kan ukkaamsa walii qabanii walii galanii ukkaamsan uummaticha. Inni iyyuu hafe immoo Itoophiyaa ishee jedhamtu kan akkamitti jaamsina Itoophiyaa waan jedhamtu kun harkatti hafuu hin dandeessu. Borbaa biraa nama biraatitti dhufa akkamitti jaamsina dhaniitu bahar barrisa jedhamu kana karaa baa fi gala kominikeeshinii addunyaa kanaa humna galaanaatiin karaa ta'u ija ishee jaamsan jettan godhanii. Asab kan keetti hoodu jedhanii itti kennaniiru already garuu akka waan hin kennineetti under question godhanii fakkeessuudhaaf dhiisa. Garuu abbaatti ta'eetu biisuun geggeessa. Asab qofaa miti. Eertirumti suniyyuu akkuma jedhamutti yakkatu raawwataa jira. Uummata Itoophiyaa jedhamu sanarrattis uummata Eertiraa irratti rakkatu yakka guddaa raawwachaa jira. Uummanni kun jireenya isaa jijjiiruu hin danda'u. Namni sun amma jirutti sirni sun amma jirutti acceptaansii biyya jedhamtee fudhatamuu sana irraa haquu qofaa miti irraa mulqanii kaasanii uummaticha bilisas baasuun isa barbaachisa. Uummanni Eertiraa keessa jirus bilisa bahuudhaaf tattaafachuun isa barbaachisa. Summii gaanfa Afrikaati. Warri kun maaliif
Baqataan biyyoota adda addaa irraa dhaqanii lolan biyyoota adda addaa mirgaaf lolan u'uu jedhanii fiiganii keessanii achi kaa'u. Daangaa Eertiraa dhuunfa kana keessa. Maal godhuudhaaf humna ittiin ofirraa waa ittisa. Ogaadeen irraa, Oromoo irraa, Sumaalee irraa, Keeniyaa irraa, eessa irraa fidanii achi kaa'anii kana hundatti dhimma ba'uu jira. So kanaaf waa'een galaanaa an akka Itoophiyaa sanatti namni Itoophiyaadhaaf deebi'uu qabu jedhamu suni waa'een galaanaa gaaffii man qabu kanaas asammitii kan biraallee hedduu gaaffii hedduutu jira waa'ee dhimma Eertiraa kana keessa. Uummanni hundeensaa ilmaan kush ta'an biyya sana keessa jiru. Isa kanallee haqa isaa fi haqa uummata kanaatii fi rakkoo uummanni sun keessa jiru qoratamuu qaba. Uummanni kunillee deebii argachuu qaba. Afrikaa keessa ilmaan kushii harki caalaan Eertiraa keessa amma jiraatan kun ilmaan kush hedduutu jira Eertiraa keessa. Gara lammii isaaniitti deebi'uu warri barbaadan jiru. Rakkasaa'oo salgan Eertiraan sabaaf sallammii jettee qabattee teessu keessaa at least gosti lama ilmaan kush dhiiga Oromoo of keessaa qabu. Sunuu ilaalamuu qabu. Sunuu ilaalamuu qaba. Gaanfa Afrikaa amma namni kun yookaan immoo sirna amma Eertiraa akkasitti kaamsee yaabbatee irra taa'u sun jirutti eenyuufuu gaafii da'oo gaafii diina ta'aati kan jirtu. Kana keessa kun ilaalamuu qabaa jechuu barbaadeetan wansa waan bal'aa irraa dubbachuu danda'ama. Ammatti yoon kana jedhe nagaa natti fakkaata. Ayyee guddaa galatoomaa dhimma baha Afrikaa keessumaayyuu waan gama Eertiraatiin jiru wajjin wal qabsiisee naannoo sana qaamaanis deddeebi'aa waan turtanii fi bal'inaan ajandaa godhannee guyyaa tokko gadi fageenyaan kan irratti mari'annu ta'a. Har'a garuu yeroo nu daangessaa waan jiruu fi marii keenya asumarratti goolabna. Yaadni hafee yoo jiraate carraan isiniif kenna. Yaadni hafee yoo jiraate tokkoffaa wanta raawwatu kan uummanni keenya eessaanis haa ta'u eessaan wanti gaanfa Afrikaa kana irratti raawwatu uummata keenya irratti dhufee ba'aa ta'a. Uummanni keenya kana sirriitti irratti mari'achuu qaba, irratti yaaduu qaba. Rakkoon achitti uumamuun dhumtuu dhufeetu handhuura keenya irratti raammoo hamaa nuti ta'a. Isa kana uummanni keenyatti yaaduu qaba. Kan jallate immoo har'a tiksee ta'anii warri Itoophiyaa jedhanii waaman kun sirna kana sirna yakka hojjetu kana tiksuudhaaf Itoophiyummaa isaanii faara. Itoophiyaan itti jiraachuu dhiisuun kan uummataa. Uummata fedha uummataa. Abbaan barbaade ka'ee Itoophiyummaa sitti faarsaa isa kaan immoo dacheetti dhiituun irra jiraatu. Isa kana uummanni keenyatti yaaduu danda'u qaba. Kan biraa dhimmoota adda addaa fakkeenyaa fi dhimmi irreessaa kunii fi dhimmoonni karaa adda addaa addunyaadhaan walitti nuuf fidu kun irratti jabaachuu danda'u qaba. Biyya kana keessatti irreessi maaliif irreeffatama? Maaliif uffanni aadaa, uffanni adiin kun uffatamaa jedhanii gaafa gaafatan itti himaa turre. Baay'ee isaanitti waan ajaa'ibaatti ta'e. Otoo uummanni nuti biraas akka kanatti sirna kana qabaate nageenya akkamitti addunyaadhaatti uumamu waan jedhu fa'aa haasaa keessa nuti dubbachaa turan. Addunyaadhaan waan walitti nama hidhu kana wanni jechuun qaba. Karaa Midilistis gaafa Midilist ture Israa'el keessatti walitti dhufeenya addaatu ture. Dhimma uummata keenyaa Israa'elitti himaatu ture. Israa'el baay'ee sarpiraayis ta'uu ture. Waa'een Oromoo akkatti dhokatee taa'uusaa waan nu irraa dudubbannu sun amma gogaadhaa dhugaa miti hordoffiillee godhanii amma bira gahamuu qabsoon Oromoo maaliif deema
eessa gahu maaltu ta'uuf deemaa waan jedhu sanallee predict godhaa ture. Kun hundumtuu addunyaa kanatti waan walitti nu fidu uummata nagaa akka ta'aniif nagaaf akka deemnu mirgaaf akka deemnu mirga kan keenya qofaa otoo hin taane mirgumti dhala namaa kabajamuu qabaadha. Uummanni keenya kan qabsoon keenya kan wanneef keessattuu kan maqaa Itoophiyaa dhahatee uummata irratti yakka kanaaf sana jedhamne raawwatu. Isa kana addunyaadhaan walitti dhufeenya keenya jabaachuu qaba. Namoonni karaa adda addaa rakkoo tokko uumanii garee wayii uummatanii tataa'an kun Oromoo bu'aan buuftanii walitti koottaa wal mari'adhaa wal sirreessinee waliin deemna. Yoo kana ta'uu baate rakkoon dhufu hunduma keenyatti dhufa. Qabeenya waan har'a saamanii argatanii fi waan tokko akka isaan irra geenyetti akka ni ilaala. Yookaan immoo har'a dawoo mootummaa kana jalaa dhufanii warra tataa'an kun waan akka rakkinni tokko nu uumamneetti akka ni ilaala. Waa hundumtuu irraa darba hin darba hundumtuu. Kana caala kan irraa hin darbine seenaa gaarii sabichi jaarraa 16 irraa kaasee amma har'aatti otoo balleessuun hin danda'ama ta'e balleessuu yaadaniitu hin banne sabichi numa jiraata seenaan isaas numa jiraata. Inni yakka hojjetes yakkuma sana fudhateetu dhalootatti darbee irraa ittiin komatama. Inni waan gaarii hojjetes akkuma kana hayyoota meeqa kanarra gaarummaa isaanii faarfamaa jiru. Ekeraan isaanii faarfamaa jiru. Kan ekeraan isaanii immoo abaaramaa jiru meeqa. Kanaaf kana keessaa bahuu qaba uummanni keenya. Nuuf kan nu barbaachisu waliif dhugaarra dhaabannee walitti dhiyaachuudhaan jedhaa galatoomuu. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork qophiin keenya qophiin dirree haqaa guyyaa har'aa kan dhimma kabaja ayyaana Irreechaa akkasumas haleellaa faanoo irratti xiyyeeffachuun obbo Abdataa Hawumaa wajjin taasisnee kan hagaamaatti hordoftan ture. Yeroo biraa keessummaa biraa fi mata duree biraan haala walitti deebinutti nagaatti.